Maqaan koo Abeenizer Mitikuu jedhama. Mana barumsaa Gaaraa Gurii sadarkaa tokkoffaarraan dhufee kutaa 8ffaadhaan baradha. Gumii saayinsii teekinooloojii keessatti hojjedha. Ani kan hojjedhe Telegiraam bootii jedhama. Telegiraam bootiin kuni galmee informationii, koomantii fi wantoota kanneen kana fakkaatan nu agarsiisuu danda'a. Galmee irratti immoo barattoonni galmee isaanii karaa onlaayiniidhaan intarneetii fayyadamuudhaan galmaa'uu danda'u mana barumsaa Gaaraa Gurii irratti. Fi kan kana fakkaatan hojjedheen jira. Tu gumii kana hin seeniin dura yaada akkasii naaf hin dhufne ture. Garuu egaa gumii kana keessa galee booda yaada kana naa dhufe maaliif wanta akkasiin hojjedhu jedheeni yaada akkasii naa dhufennaani maaliif mana barumsaa koo maqaa waamsisu jedheeni teekinooloojii akkasii uumuu danda'eera jechuudha. Maqaan bootii kana Gaaraa Gurii jedhama. Gaaraa Gurii jennee sarchi goona. Start jennee jalqabna jechuudha. Achiin booddee start jennee yeroo jalqabnu galmee informationii koomantii jedhee nu dhufa. Achiin booddee galmee kan jedhamutti buuna. Achiin booddee galmeef qophooftanii jedha eeyyee jennaani. Maqaa guutuu, maqaa maatii, umurii, saala, lakkoofsa bilbilaa, teessoo fi kutaa ni keenya jechuudha. Ammaa fi agarsiisa waan ta'eef OBN jennaani. Gaamni jennee sendi goonaa jechuudha. Achiin booddee fixxanii jedhee nu dhiyeessaa eeyyee jennaani. Achiin booddee gara mana barumsaatti yeroo dhufnu mana barumsaatiin asitti nu agarsiisa jechuudha. Galmeen haaraan akka jiru nutti agarsiisa. Isas OBN gaamee wanta jedhamu akka dhufe nutti agarsiisa jechuudha. Gara galmaatti yeroo deebinu fakkeenyaaf waa'ee mana barumsaa kanaa information argachuu barbaanne information kan jennu kanatti buuna jechuudha. Information itti yeroo itti buunu linkii information argachuu barbaaddanii linkii kana gargaaramaa jedha. Linkii itti buuna jennaani. Achiin booddee mana barumsaan kun footoo isaa akkasitti nu agarsiisa jechuudha. Kan biraan immoo footoo isaa durii isaa ammaa hundayyuu inni agarsiisa jechuudha. Iddoo mana barumsaa Gaaraa Gurii argachuu yoo barbaanne immoo linkii kana fayyadamna jechuudha. Linkii kanatti yeroo itti buuni gara maappii mana barumsaa kanaatti nu fida. Google maappiidhaan Gaaraa Gurii Primary School jedhee nu fida jechuudha. Argachuu barbaadanii linkii kanatti gargaaramaa jedha. Linkiin kuni as nu fidaa jechuudha. Mana barumsaa Gaaraa Guriin eessatti akka argamu salphumatti ilaaluu dandeenya. Kunoo as addabaabaayidha. Addabaabaayii irraa kiiloomeetira meeqa akka ta'e wanti hundumaa nutti agarsiisa jechuudha. Mana barumsaa Gaaraa Guriin immoo asitti akka argamu. Tasfaa Hoteelii booda akka argamu immoo kunoo mana barumsaa Gaaraa Gurii jedhee fideera jechuudha. Maappiin kan agarsiisu. Bootiin kuni akkasuma irratti argitanii maappis nu agarsiisa, footoos nu agarsiisa bakka. Wanta hundumaa waa'ee informationii waa'ee mana barumsaa kana nutti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun daraartuu addabaabaayii asuma irratti nutti agarsiisa. Dhuma baaburaa kan jennu sana asirraa gara gadiitti yeroo deemnu mana barumsaa Gaaraa Gurii salphumatti asuma irratti nu fiduu danda'a jechuudha. Asumatti akkuma arginu asuma irratti nu fida jechuudha. Ishee tuqaa diimtuun kun isinitti argamani isarratti Gaaraa Gurii Primary School jedhee nu fidee jira jechuudha. Mana barumsaan kun immoo kan argamu
akkuma argamu tasfuu hotel yookaan mool kan jennu sana fi asuma irratti akka nutti agarsiisu moora ጌታቸው ሰባት kan jedhamu gidduu jechuudha. Daraartuun addabaabayiin kun immoo dhuma baaburaa jechuudha. Komentii mana barumsaa kana barreessuu barbaanne komentii kan jennu sana itti buuna jechuudha. Achiin booddee gara guruupii kanatti nu fida. Asuma irratti komentii keenya barreessuu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaanii teknooloojii kana fayyadamuudhaan karaa intarneetiidhaan mana keenya teenyee galmee kana galmaa'uu dandeenya. Komentii informationii mana barumsaa kana argachuu dandeenya jechuudha. Gara gumii kana eega seenee booda yaadota akkasiin dhufeera. Kan ammoo mana barumsaa koo maqaa waamsisuudhaa fi yaada jedhu naka kaaseedha jechuudha. Isinis mana barumsaa keessan biyya keessan waamsisuudhaan as kalaqa hojjechuudhaan biyya keessan mana barumsaa keessan maatii keessan waamsisuu qabdu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.